Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isin jenna itti aansuudhaan oduu sa'a kana qabannee dhiyaannee jirra. Hanganuma sagantaa kanatti hojii turaan affeerraa kenna kun biiftuu Oroodha keessan jajjabeeffadha laayikii sheer godhuu hin dagatina. Akkasumas warri miseensa chaanala kana hin ta'in sabiskiraayib godhuudhaan miseensa maatii chaanala kanaa ta'uudhaan odeeffannoo haaraa fi wayitaawaa argachuudhaan itti bohaaraan affeerraa kenna affeeramtanii jirtu gara maatii chaanala kana koottaa. Kallattiimaan gara mata duree oduu jalqabaatti yeroo dabru oduun jalqabaa rooba idilee ol roobuudhaan balaa lolaa dhaqqabeen lammiileen 125,000 ol rakkoodhaaf saaxilamanii jireenyi isaanii goolamuu himamee jira. Dabalata odeeffannoo kanaa qabna. Waraanni bilisummaa Oromoo haleellaa lixa Oromiyaatti namoota nagaa irratti raawwatame milishoota mootummaa biltiginnaa kan mootummaan biltiginnaa ijaaree qindeesse kan maqaa faannoo wallaggaa jedhaniin of waamaniin tahuu ifoomsee jira. Akkasumas lubbuu namaa badee fi qabeenya manca'ee fi kan itti gaafatamu mootummaadha jechuudhaan qeeqee jira. Dabalata odeeffannoo kana isiniin kenna oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatti lolli Oromiyaa bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaa biltiginnaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru akkuma itti fufetti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo bakkoota garaagaraatti injifannoo argadhe jedhee jira. Mootummaanis opereeshinii bal'aa gaggeessuuf qophii kan tumure ta'uu beeksisee jira. Dabalata odeeffannoo kana qabna. Ilmaan Oromoo Somaalilaand jiraatan irratti reebichi raawwatamaa jiru cimee itti fufee jira. Ilmaan Oromoo kunniinis ilmaan Oromootiif waamicha taasisanii jiru. Oduu kanneenii fi kan biroo wajjin guutuu isaa wajjin kan isin wajji turaan Bariisoo Ganamooti. Rooba idilee olii roobuudhaan balaa lolaa dhaqqabeen namoonni 125,000 ol ta'an jireenyi isaanii goolamuun ibsamee jira. Ganna bara kanaa jechuun bara 2017 roobni idilee olii fi akkasumas bubbeef cabbii makatee roobuudhaan bakkoota garaagaratti miidhaa guddaa dhaqqabsiisee jira. Rooba idilee olii roobeen lolaan uumamuudhaan qabeenya uummata hedduu mancaasee namoota kumaatamaan lakkaa'aman qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqisee yoo xiqqaate namni 125,000 ol ta'u jireenya isaanii goolee jira jedhamee jira. Roobni gannaa bara kana adoolessaa kaasee roobaa jiru. Roobni gannaa adoolessaa kaasuun roobaa jiru ammas rooba idilee olii roobuu akka danda'uu fi balaa lolaa dabalataa dhaqqabsiisuu yookaan geessisuu mala jechuudhaan dhaabbanni meetirooloojii biyyattii akeekkachiisee jira. Dhaabbanni gargaarsaa fi of eeggannoo hawaasa gamtaa Awurooppaa balaawwan lolaa kun naannoo Oromiyaa godinaalee akka Shawaa Kibba Lixaa, Shawaa Bahaa, Gujii, Tigraay, naannoo Shiree, naannoo Amaaraa keessaa immoo godina Shawaa Kaabaa keessattuu buufata baqattoota jaarraa irratti miidhaa guddaa dhaqqabsiise jedhee jira. Miidhaa lolaan kun dhaqqabsiiseen bakki baqattoonni bulan manca'uu, nyaanni gargaarsaa midhaan faca'ee fi horiin miidhamuu ibsee jira. Dhumarratti uummanni keenya bakkoota lolaaf saaxilamoo ta'an jiraataa jirtan rooba idilee kanaan booda roobuun lolaa uumamuu danda'uuf akkasumas balaa lolaan dhaqqabuu danda'uuf akka hin saaxilamne of eeggannoo barbaachisaa ta'e godhuu qabdan jedhamtanii jirtu. Waraanni bilisummaa Oromoo ibsa baaseen milishoonni mootummaan deeggaraman kan maqaa faannoo wallaggaa jedhamaniin of waaman lixa Oromiyaatti haleellaa namoota nagaa irratti raawwatanii lubbuu namoota hedduu galaafatanii namoota hedduu madeessuu beeksisee jira. Lixa Oromiyaa Wallagga Bahaatti hidhattoonni mootummaan deeggaraman kan maqaa faannoo wallaggaa jedhaniin of waaman kun haleellaa namoota nagaa irratti raawwatanii namoota 17 ol lubbuu kan galaafatan yoo ta'u namoota 30 ol madeessuu eeruudhaan qabeenyi uummanni qabu guutumaan guututti hidhattoota kanaan saamamus beeksisee jira. Yeroo humnoonni badii kun weerara bal'aa namoota nagaa irratti banuudhaan haleellaa raawwatanii lubbuu namoota hedduu galaafatanii namoota hedduu madeessanii qabeenya uummataa kan mancaasuun kan saaman humnoonni mootummaa caasaan bulchiinsa naannichaa akkasumas humni waraana mootummaa bakkoota kana jiran callisanii itti ilaaluu filatan jechuudhaan ibsee jira. Garee yakka bal'aa raawwataa jiru kun hanga yeroo dhiyootti humnoota milishaa idilee keessa akka tokkotti kan ture yoo ta'u sirna dhabdummaa naannawa kana keessatti uumuudhaaf akka tajaajilu tahee tolfame jedhee jira. Haaluma kanaan gochi milishoota kana mirgoota bu'uura uummata keenyaa cabsee kan itti fufu ta'ee jira. Yakkaa fi gocha badii humnoonni kunniin raawwataniif kallattiidhaan kan itti gaafatamu mootummaa biltiginnaati jedhee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo haleellaa mootummaan deeggaramee taasifamaa jiru kana qolachuuf akkasumas qolatee uummata nagaa tiiksuuf jecha tarkaanfiiwwan barbaachisoo ta'an hundaan fudha jedhee jira. Odeeffannoon gara biraa kan maddeen odeeffannoo garaagaraa irraa arganne immoo namoonni haleelamanii lubbuun isaanii darbee fi namoonni madaa'an
lakkoofsi isaa yeroo ammaa kanatti dabalee jira. Namoonni ajjeefaman nama 35 gahuu akkasumas kan madaa'an immoo 50 ol yoo ta'an namoonni 60 ol ta'an immoo eessa akka gahan yookaan achi buutan isaanii hin beekamne jechuudhaan maddeen odeeffannoo garaagaraa ibsanii jiru. Haleellaan kunis kan raawwatame Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Abee Dongoroo ganda Hoomaa Gaalessaa keessatti raawwatame. Oduu oolmaa Oromiyaatti lolli Oromiyaa bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaa Bilxiginnaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru akkuma itti fufetti jira. Waraanni bilisummaa Oromiyaa bakkoota garaagaraatti haleellaa humnoota mootummaa Bilxiginnaa irratti raawwataa jiru cimsee itti fufuudhaan injifannoo gagabbataa argataa jiraachuu beeksisee jira. Haaluma kanaan waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixa Oromiyaa bakkoota garaagaraatti haleellaa fuufteedhaan loltoota mootummaa Bilxiginnaa irratti raawwataa jiruun loltoota Bilxiginnaa hedduu hojiin ala taasisuun injifannoo boonsaa argatu. Keessattuu tibba kana lixa Oromiyaa bakkoota garaagaraatti haleellaa yoo raawwatu haleellaa aanaa Saasiggaa fi aanaa Guutoo giddatti raawwateen loltoota hedduu hojiin ala taasise jedhee jira. Keessattuu aanaa Saasiggaatti guyyaa kaleessaa haleellaa humnoota mootummaa Bilxiginnaa irratti raawwateen humnoota mootummaa Bilxiginnaa akka baala mukaatti harcaasuu beeksisee jira. Haleellaa raawwate kanaan hedduu addunyaa kanarraa godaansise hedduu madoodhaan yoo adabu ajajoonni loltoota Bilxiginnaallee addunyaa kanarraa godaanuu beeksisee jira. Aanaa Saasiggaatti haleellaa raawwate kanaan loltoota mootummaa Bilxiginnaa achitti addunyaa kanarraa godaanan achumatti biyyee kan irra raran yoo ta'u ajajaa loltoota mootummaa Bilxiginnaa kana immoo reeffa isaa baadhatuudhaan gara magaalattii galchuun himamee jira. Haaluma wal fakkaatu waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugala Oromiyaa aanaalee garaagaraa keessatti tarkaanfii loltoota mootummaa Bilxiginnaa irratti fudhateen loltoota mootummaa Bilxiginnaa hedduu hojiin ala akka taasise beeksisee jira. Kaaba Shawaa aanaa Yaayyaa Gullalleetti haleellaa irra deddeebiin raawwataa tureen injifannoo gabbataa argadhe jedhee jira. Odeeffannoo aanaa Yaayyaa Gullallee kana irratti sirreeffama qabna. Aanaa Yaayyaa Gullalleetti waraanni bilisummaa Oromoo bakkoota lamatti ture haleellaa kan raawwate. Isa kanas aanaa Yaayyaa Gullallee ganda Iluu fi ganda Dirree jedhamutti ture. Ani immoo kan gabaasee ture aanaa Yaayyaa Gullallee, aanaa Iluu fi aanaa Dirree jedhee ture. Kuni gandoota jechuu kiyya akka ta'e akkanaa hubattan isin yaadachiisuu barbaadeeti. Haaluma wal fakkaatu waraanni bilisummaa Oromoo lixa Shaggar bakkoota garaagaraatti fufteedhaan aanota garaagaraa keessatti haleellaa loltoota mootummaa Bilxiginnaa irratti raawwataa jiru. Loltoota mootummaa Bilxiginnaa hedduu hojiin ala taasisuun injifannoo argataa jiraachuu beeksisee jira. Gama mootummaan immoo humna bal'aa bobbaasuu fi opereeshinii bal'aa gaggeessuu fi qophii xumuraa kan jiru ta'uu beeksisee jira. Oromiyaa bakkoota garaagaraatti giddugala Oromiyaa lixa Shaggar, kibba lixa Shaggar, kaaba Shaggar akkasumas lixa Oromiyaa aanaalee garaagaraa keessatti ajajoonni waraana mootummaa caasaan bulchiisa gandoota kaadiroota fi kaabinoonni duula bal'aa yookaan opereeshinii bal'aa gaggeessuu fi haala wal fakkaatan marii wal fakkaataa gaggeessaa kan jiranii fi al tokkotti yeroo wal fakkaataatti guutuu Oromiyaa keessatti opereeshinii bal'aa gaggeessuuf qophii xumuraa kan jiranii fi of qopheessaa kan jiran ta'uu maddeen odeeffannoo garaagaraa ifoomsanii jiru. Lammiilee Itoophiyaa keessattuu ilmaan Oromoo Somaaliilaand jiraatan irratti reebichi raawwatamaa jiru itti fufee jira. Keessattuu lammiilee Itoophiyaa ilmaan Oromoo magaalaa Hargeysaa jiran irratti guyyoota fi haleellaa fi reebichi irratti raawwatamaa jiru kan itti fufee yoo ta'u keessattuu guyyaa kaleessatii fi guyyaa har'aa cimee itti fufuu jiraattonni himanii jiru. Guyyaa kaleessatii fi guyyaa har'aa dargaggoonni Somaalee wal ijaaruun wal gurmeessuun duula reebichaa fi haleellaa ilmaan Oromoo irratti raawwataa jiran cimsanii kan itti fufan yoo ta'u dargaggoonni wal gurmeessan kun duula bal'aa banuudhaan ilmaan Oromoo bakka jiranitti deemanii barbaaduudhaan daa'immanii fi dubartoonni osoo hin hafin miidhaan guddaan irratti dhaqqabaa jiru jechuudhaan jiraattonni himanii jiru. Haaluma wal fakkaatuun gochisuu kaneessan ilmaan Oromoo irratti Somaaliilaanditti dargaggoota Somaaliilaanditti raawwatamaa jiru yookaan lammiilee Somaaliilaanditti raawwatamaa jiru baay'inaan miidiyaa hawaasaa kanarra naanna'aa jira. Gochoota miidiyaa hawaasaa irratti naanna'aa jiran kanarraa gochoonni akka nama gaddisiisan kan sarbamiinsa mirga namaa mul'isan baay'inaan mul'atanii jiru. Kun akkuma jirutti ta'e ilmaan Oromoo Somaaliilaand keessa jiraatanii fi rakkoo kanaaf saaxilaman sagalee nutaa jechuudhaan ilmaan Oromoo akka biyya keessatiif kan biyya alaa jiran bakka jiran hunda waan danda'aniin sagalee akka ta'aniif waamicha taasisanii jiru. Nullee dhaamsa kana isiniin geennee jirra. Qaamni dhimmi ilaallatuu fi akkasumas manguddoonni biyyaatii fi abbootiin amantii tumsa barbaachisaa ta'e taasisuudhaan lammiilee kana cinaa dhaabbachuudhaan lubbuu isaanii akka baraartan asumaan isin gaafannee jirra. Yookaan immoo waamicha isiniif taasifnee jirra bira dhaabbadhaa.
Oduun itti aanu IGAD naannichatti piroojeektii qophii fi deebii weerara dhibee cimsuuf oolu ifoomsee jira. Gumiin misooma biyyoota Afrikaa Bahaa IGAD weerara dhufuuf of qopheessuu fi deebii cimsachuuf kan karoorfate piroojeektii Prepare jedhamu. Kaleessa galgala Ugaandaa Kampaalatti ifoomsee jira. Barreessaa ol aanaan dhaabbatichaa Warqina Gabayyoo piroojeektichi biyyoonni weerara dhibee fi dursanii akka of qopheessan erga mudatee boodas deebii quubsaa humna ittiin kennan ijaaruu irratti kan xiyyeeffate jedhee jira. Baajata piroojeektichaa kan cufan dhaabbata fayyaa addunyaa, gamtaa Awurooppaa, Federeeshinii Waldaalee Fannoo Diimaa fi Ji'a Diimaa Idil Addunyaa akkasumas bu'uura faayinaansii biyyoota hedduu kan ta'e fandii weeraraa yookaan The Pandemic Fund kan jedhaman akka ta'an barreessan olaanaan dhaabbatichaa Warqina Gabayyoo himanii jiru. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota Biiftuu Oroo oduun ammaaf qabadde kana hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin kan ture ani Bariisoo Ganamooti hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbii isiniif haa baay'atu nagatti nuu turaan immoo hawwii kennaa nagatti nuu turaa.